ሰማይ ማነው የሰው ሹመኛ አገባም አልሆኝ ቤተ ሰማይ ይሉኛል ጌታም አለው እንዴ ከጌታም ጌትዬ የምወደው ክንዴ ዋይኒ ፓፒ ኢትዮጵያ keessatti gaafa ka'u namni lamii duukaa ka'umsaa hin oolu. Isaanis Teediyoodhaa fi Liij Maayikiidha. Sababiin isaa immoo Liij Maayikiin akka kook istiidiyoo irratti dubbateeti hiphaappii Itoophiyaa kan gasheenaadha. Garuu Teediyoon hiphaappii kan gasheesse miti jechuudhaani lola afaaniidhaa fi akkasumas sirbaan walitti baasaniin ala amma harkaan ol qabanii waltumutti ga'anii turan. Kanaafidha yeroo baay'ee TikTok irratti Liij Maayik or Teediyoo kan jedhaniif. Arrasi sirba irratti reaaktisinii gochuu dhufe sirba Liij Maayikii kan inni albama yeroo dhiyoo dura kan gadhiisee turee fi akkasumas laawunchii isaa irratti paartii qopheessee tureera. Albamichi kamiin lijame kan jedhu kan inni dhiyeessee ture akkasumas albamicha keessatti akka Aleeks Nugusii diistiraakii baasee ture zeemaa kan jedhu keessatti jechuudha. እኔም ዘግቻለሁ ዶሴ መልሻለሁ ህመም ነው አውቃለሁ ኧረ በጣም እንዳልኩህ ተቀመጥ ሁለተኛ አረሞ albama sana sababeeffachuudhaani sirbanni kaleessa gadhiisee waliin reaaktii kun sirbi kuni misgaanaa jedha. Sirbi kuni akka albamoota isaa yookaan sirboota isaa durii kana bareedaa immoo bareedaan ta'u akkasuma kan jedhuudhaa fi yaada bareedaa reaakshinii sirrii kan ta'e walii wajjin kan itti kenninu ta'a amma dhumaatti nu daawwadhaa. Let's go. Akkuma kan namoonni mana kanaaf haaraa taatanii yoo subscribe gootanii jirte subscribe godhaa, like godhaa, viidiyoo irratti reaaktii godhu yoo jiraate koomentii gochuu kan irraanfannee yaada keessanii fudhannaa. Let's go. Pepsi misgaana kan jedhu Yohaanaan sirba akkasii baasee ture faanota isaa galateeffachuudhaaf Liij Maayikiin akkuma kanatti fakkaata albama isaa booda Yohaanaanis baasee ture. Misgaana say dhugaa dubbachuudhaaf gaafa jalqabu Aleeks Nugusuunis wanni jecha isaa kana irratti yeroo baay'ee innis diistiraakii baasee ture innis በቀን 10 የተባለ bakka yeroo baay'ee hanqina inni qaba jedhamee namoonni faanii isaa kan ta'an kaasanii jechoota minaamin kana fayyadamuudha. Akkuma kanas Teediyoodhaan immoo lafa walaloo irratti hanqina qabaatiin jedhu kana irrattidha. Viidiyoo Aleeks Nugusii ta'e tokkosiniifidha. Yeroo baay'ee sagalee wayii kan beekamu Liij Maayikiin hin dubbatama. Say ነፍሴ ደስ ይበልሽ ምስጋና ተቀበይ say በላይ እኔስ ወዳጅ አለኝ የሚሉ በሰማይ የቀንና ማታ አዳር አዋዋሌ አውቃለሁ ስህተት ነው ያዘኝ እንዳመሌ ድሮም ባንተ ነው መቻለው በራሴ እንደኔማ ቢሆን እንደዚሽ ምላሴ ከረምትል ነበር ከሸሸችኝ ነፍሴ ስንት አለ በቤቱ ጉደኛ እንደራሴ አደግዳጊ ጠሪ መታት በውዳሴ ስለ ሰው ያወራል ያለ መስል ዶሴ ሁሉም እንደ ቁናው አፋሽ ነው በሚዛን ቀና ትተህ ክፋት እየገዛን ችሎን ነው ታግሶን የገባው በቤት አካልክልን ተውላ መስገኑበት say ነፍሴ ደስ ይበልሽ ምስጋና ተቀበይ say በላይ እኔስ ወዳጅ አለኝ የሚኖር በሰማይ ሻንጎኛው ብዙ ነው ቆሟል በመንገዴ ይሉኛል ጌታም አለው እንዴ ከጌታም ጌትዬ የምወደው ክንዴ እርግፍ አድርጎ ያቆመኝ በጉዴ ወይ ጉዴ እናንተም እንደኔ እኩል ተሰርታችሁ ምን ያለው ሿሚ ነው ፈራጅ ያረጋችሁ ባይፈቅድም ምስጋና በዘፍን ባይሰጥ ግድ የለም ልገሰስ ልኬ መልክ ይሰጥ አንዳለብህ ተብሎ ፋይል የሚገለጥ ብቻ ተመዝግቦ ምስጋና ይቀመጥ ምስጋና ለመላክ ክብር ወደ ሰማይ ማነው የሰው ሹመኛ በጋጅና ክልካይ ብሎ የጠራን እስከ ችግራችን መዝገቡ በእጁ ነው መቼም የሁላችን
say ነፍሴ ደስ ይበልሽ ምስጋና ተቀበይ say say በላይ እኔስ ወዳጅ አለኝ የሚኖር በሰማይ Pepsi. Yaa tole daawwattoota tokko sirba ammalii wajjin reaaktiitti goonee deebine kuni sirba Lijmaayikii Misgaanaadha. Yaa sirba isaa kana keessatti yaa akkuma ilaaluuf yaallee Waaqayyo yeroo inni galateeffatu arginee jirra. Sirboota isaa kanaan duraa keessatti yeroo bakka sirboonni inni haasa'amu wayii jira ture kan inni Yoonaataan Akiliiluudhaa fi deebisee fi sirboota isaa sana irratti 661 yeroo baay'ee ittiin jedhamaa ture. Garuu marra misgaanaa kan kennamuu qabuuf kenne yeroo baay'ee sirboota isaa namni baay'ee yeroo baay'ee gaafa dhaggeeffatu filoo tokkodhaani biitii tokkodhaan hojjetaa jira. Alex Niguzonis kana irratti ittiin jedhee ture. Akkasumas voisiin ittiin beekamu identitii godhatee raawwate jechoota inni babaasu gidduu gidduutti sagalee waan akkasii kuni yeroo baay'ee beekamaadha. Viidiyoo kana irratti DC Alex Niguzoo baay'eesa kukkutee isiniin fiffidaa waan inni ittiin jedhee yeroo inni waan ittiin jedhee baay'eensaa immoo sirriima dhugaadha. Lijmaayikiin Nigusiidha jechuun ni danda'ama. Yeroo baay'ee Teediyoon akka jedhutti an abbaadha hip hop Itoophiyaadhaa fi an abbaadhaadha. Mootiin immoo kunoo Lijmaayikiidha. Amma dhumaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo kana akka isin jaallatan abdii guddaan qaba. Akkuma jalqaba isiniin jedhee Pau.